qabtu jenna jaalatamtoota daawwattoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophiitiin keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork torbaan guyyaadha jechuun wiixatisanii dhiyeessinu keessummoota gargara qabannee dhufa turre warqan keessa warri siyaasaa hayyoota abbootii gadaa akkasumas artistoota namoota uummata wal magaalaa barreessitoota illee dabalatee nam gargara sanii dhiyeessina har'aaf ammoo nama adda tokko qabannee dhumne jirra keessummaan teenta guyyaadha Profeesar Muhammad Hasan Ali Profeesar Muhammad Hasan Ali barreessaa barsiisaa akkasumas hayyuu Oromoo guddaa nam seenaa addunyaa World History University biyya Ameerikaa dabalatee waggoota 30 oliif waan kan barreesse dabalataan kitaaba waa'ee Oromoo jalqabaaf The Oromo of Ethiopia jedhu kitaaba guddaa seenaa Oromoo hawarri Itoophiyaa kun dabse barreesse nam jalqaba qajeelchee waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti miseensaawwan dabalataan ammoo chairman yookaan irra guddaa ta'uun khadami Ameerikaa yeroo addaa tokkanuu jira boordii waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSA Oromo State Association kan keessa illee warra hundeessaniif akkasumas miseensa boordiiti nam guddaa Oromoon qabdu keessummaa keen godhachuu barras dhumne jirra Profeesar waan yaamichi keen kabajjarm dhufteef fayyaa argadhu galatoo. Isinis hedduu galatooma hedduu na faarsite waan hin barbaachifne hedduu na faarsite. Hin barbaachisa ani yaayuu jedhaniyyuu namni na fakkaata mee waan irraaf namiis hin beekne namootni naannoo akaadaamikii waan as barreessitu kan wanni jedhan hedduun silaaftu si beeku namoonni ammoo dubbisuu hin beekne uummata keenya dubbisuu hin beekne illee ni jira gabaabsime of nu barsiise. Gabaabatti maqaan kiyya Muhammad Hassan maqaan akaakoo Ali biyya Faranjiitti maqaan irraa boodaa akka maqaa keetii isaan sisteemni isaan qabanii fi keenya kabiraati keenya maqaa kiyyaa fi maqaa abbaa kiyyaati. Isaan maqaa warraa ja'aniiti amma maqaa akaakoo kiyyaa akka warra fudhatanii sarneemiin kiyya amma Ali. Kanaafuu Ali jedhamtanii yaamamta. Kanaafuu Ali yeroo takka namni sin beekne Ali siin ja'a yoggus hin beekne yoggus baran ammoo Muhammad siin ja'an isaan biratti kabajaan nama hin beekne cal jettee maqaa duraatiin hin yaamtu kan beeytu kan waliin maltan saniitu Muhammad siin ja'a yogguu wal baran. Mee akkanumatti qorannoo Oromoo kan keessa barreessuu kitaaba katabuu barnootaan umri keessan baay'ee achirra dabarsitanii gabaabsini eessa barattan eessa hojjettan amma eessa gubbaa jirtan. An biyyattiin baradhe elementary teacher training achirra zamana san Haile Sillaasee University jaanii amma Addis Ababa University jaanii kana asitti baradhe yoggaa tokkoo fi ji'a lama moo sadii Jimmaa teacher training institute gaasan institute jaanii amma kolleeja achi barsiisee achi booda zamachaa dargiin zamachaa nu erganii isin ijoollee yaadattanii achi zamachaa booda yeroo gabaabaa booda ayyaana arkadheetiin karaa biyya Ingiliz dhaqee 1977 akka lakkoofsa faranjitti 1977. Keejjatamoota keessa jechuun. Yes akka kaabashatti akkasii biyya san dhaqee achittiin barnoota eegalee achumaan tureehu biyya London yoggaa 8 ture. Barnoota achumatti PhD keessan doktoreetti falaasama African history suniin soomtan na fakkaata. Yes. World history barsiiftan. World history eegaan Ameerikaa dhaqe boodaan dura yogguun University London ture kan irratti jabaannee barru kan egereefis ni barsiifte jaanii wanta jaan African history ture. Ammoo wanni irratti barreessitu specialization jechuu kan ati irratti dhaabbattee irratti barreessitu an ka Oromooti seenaa Oromooti dissertation kiyyaa seenaa Oromoo irratti dharra'a eegas booda kitaabni kiyya ka duraa matsaafni kiyya ka duraa The Oromo of Ethiopia 1500 to 1860s ka ji'u ka yoggaa sadii dura bahemmaan tana The Oromo and the Christian Kingdom of Ethiopia 1300 to 1700. Gibee region naannoo Gibee no kadura early waan dur seenaa Oromoo xiqqoo garsiiseetumaan seenaan Itoophiyaa seenaa Oromoo akka dabsu
garsiiseetumaan yeroo san riisarchiis bal'isee godhuun hin danda'amtu amma yeroo dheeraa fudhadhee waan qabatamaa waan dhugatti rarra'e yeroo dheeraa bakka meeqarraa walitti qabee laayibraarii biyya Ameerikaa keessa jirtu mana kitaabni jiru jechuu kiyya mana yuunivarsiitii adda addaa keessa deemee ka biyya Ingiliz keessa deemee ka biyya Faransaayii keessa deemee ka biyya Xaaliyaan biyya Ijipti illee dhaqee beekta biyya Ijipti dhaqee nama interviiyuu Suud Arabiyaallee dhaqee nama keenya ka waa beeku waan katabame waan Oromoo cufaan fixee kan hin ta'in waa hedduu walitti qabeetiin achirraa kaasee kitaaba yoggaa sadii dura bahe kana yeroo dheeraa irra fudhadheef maaliif seenaa Oromoo akka dhugatti lafa kaa'uu barbaade warra nu jibbuufis ni ta'a nama keenyaafis ni ta'a san bira dabree wanni barreeffamaa ummata keenya qofaaf kan hin ta'in ummanni addunyaa ummata keenya akka baru seenaa keenya akka baru har'aan tana addunyaa irratti namni waa bare Oromoo yoo jedhaniin haarayatti hin taatu. Yogguun an yuunivarsiitii London seene Oromoo jechuun namni beekuu hin jiru. Ni maraatan faa namaan jedhanii bara. An ji'a lama moo ji'a sadii laayibraarii keessatti galgalaa ganama kitaaba dubbisee kitaaba tokko waan Oromoo gaarii ka dubbatu tokkon agarra. Hedduun aara ture akkumatti akkana ta'uu dandeessi. Propagaandaa jibbansaa habashni ummata keenya irratti uume fuudhaniiti akka kitaabaa godhanii baasanii waan Oromoo takka yoo gaarii taate sagal baddu ummata namummaa hin qabne ummata faffacaa afaaniinuu waliin beekan aadaa takka hin qaban ummata adda addaati jedhanii. Asirratti kitaaba kan kee duraanii fakkaata The Oromo of Ethiopia 1570 keessa akka qorti irratti naannoo peejii jalqaba irra waan tokko kasan barreessitan laalee ture abbaa baahiree itti wal qabsiiftanii The Galla History keessatti 1553 ka barreessu gubbaatti aalinni Oromoo ibsi keessa maal jedhee wanni dubbate The History of Galla Fulersun the number of their tribe readiness to kill the people and the brutality of their manner. Adasitti lakkoo baay'inni isaanii namoota jechaa fi namoota fixuu fi kakkoomsisaan qaban akkasumas namoota baduu akka ta'an waan akkana kanaan itti keeyyatti. Abba baay'ee kan nulleen hin dhageenna namum kan callaatti akkan qormoo soona Oromoo kan warra ala dhufee leen akkanum dabsaa ture. Abbaa bahareen yeroo isaa sanitti nama Habashaa keessa nama hedduu beeka. Wanni san barreesseef mootummaa Habashaa ummanni kun ummata cimaa ummanni kun warra wal dhagahu ummanni kun warra wal jalaa yaa'u yoo ummanni Habashaa wal dhagahanii jabaatan malee ummata kana dura dhaabbachuu hin dandeenye. Yeroo sanitti laalchi isaa isaaniif hedduu bareeda ture. Ummata Oromoo amma ni xiqqeessee gacciree wanta godha ammoo waan inni barreesse bar waan xinnoo fuula 12 bar fuula 12 akka gartee waan dura waan Oromoo irratti barreeffame isa dura wanni barreeffame ni jirti kan amman tana booda matsaafa kiyya ka boodaa kanatti matsaafa Dr. Nogaasoon barreessetti kan Mokoriyaan barreessetti har'aan tana bal'ootu jira information dur seenaan Oromoo nama faranjiitiifis nama Habashaatiifis kan eegalu wahuma bahareen eegalirra laal bahareen dokumentii isaa ka fuula 12 kan barreesse 1593 ammoo seenaan inni himu seenaa yoggaa 70 dura ture kan akkami baruu danda'e nama interview godhe akkamitti interview godhe nama afaan Oromoo yeroo san nama Oromootu ka mootummaa dingil keessa jiran warra militarii tahee afaan Oromoo baranii baharilleen hanqataateefu afaan Oromoo ni beeka jeetiin yaada. Tan maaliifin jeesseeta kitaaba yoggaa 3 dura bahe kana keessatti chaaptara tokkoon qabu guutuu bahar irratti
akka inni yeroo sanitti nama hedduu beekaa tahee jibbansa Oromoo qaba akka diinatti nama keenya laalanii an waan inni gaarii godhe gaarii jedhee fudhadheetiin hanqamte akka ummanni keenya yeroo san tokkummaa qaba hanqamte akka ummanni keenya organized tahee hanqamte akka ummanni keenya jaynummaa qaba dirree baasee nama agarsiisaa beektaa namni barree ture kanaa jecha wanni barreeffamu gaariis ni qaba hamaas ni qaba namni waa bare gaaruma qofan fudhatan kaanis waan inni jiru waan badaa kan inni jiru san inni kana ja'a ammoo dhugaan tana ja'anii barsiisuu barbaachisa sani kaniin godhee gaarii fi badaa qaba jechuu barbaadeeti. All right akkuma Ingiliz deemteen specialize Afrikaa irra teegi gooteen dub qorannoon keessan baay'inaan Oromoo irratti xiyyeeffachaa turtan. Yeroo hedduu waniin irra barreessaa ture waan Itoophiyaattis barreessaatiin ture bar waan Itoophiyaa fi Oromoo walitti qaba waan Afrikaa irrattis ammoo irra guddaan jaalalti tiyya seenaa ummata Oromoo ana qofa kan hin ta'in hanqa danda'ametti addunyaan akka bartu namni keenya ka waa bare akka baru kitaabni kiyya ka duraan afaan Oromootti jijjiirame biyya tana keessatti akka bahu nilaan akka bahee high school keessatti bakka birattis namni keenya afaan keenyaan akka baru seenaan keenya ka dhugaa akkam ture waan akkasiisan kitaabni kunis guyyaa tokko jijjiiramee afaan keenyatti maaliif namni keenya irra guddaan afaan Ingiliziin beeku keessaa namni barnoota irra jiru afaan keenyaan baranii seenaan keenya ka dhugaa kiyya qofaa dhugaa jechuu kan hin ta'in ka dhugarra rarra'e wanni katabamu ciftunuu waan qabatama irratti waan rarra'e waan dhugarra rarra'e kanaa jecha waan hin barreessu irratti lafaa ka'anii lallabuun danda'an maaliif dhugarratti propagandaan lallabuu danda'anii tasanii gatiin qabdu gaa wahuma dhugaati ka yeroo dheertuu har'a waggaa 10 waggaa 20 waggaa 50 dhibba boodallee warri riisarchii hojjetu isa irratti hojjara oolchuu danda'an jechuu barbaadeeti. Jibbi afaan Oromoo kanaan wal qabatee gizee baay'ee waan afaan Oromoo kanaan wal qabsiiftaniiti ka baay'ee qortanii jibbi kun maaliif agaan uumamuu danda'a? Gizee barataa yuunivarsiitii turta yoo dhaga'utti barataanti Oromoo kasan waliin barattuyyuu inceerfatteedhaan in saalfatteedhaan Oromoo ta'uusiitiyyuu kan keessa seenaa doormi meetii keetii tokkollee dhaga'e waan tullee nutti hima. An akka dhugaa dubbachuuf yogguun yuunivarsiitii Haile Sillaasee seenu namni afaan Oromoo dubbatu nama wal beeku ofaa waliin dubbata. Namni keenya ka gama Harar kanarraa dhufu afaan keenya waliin dubbanna. Namni keenya ka Wallaggarraa dhufu afaan Oromoo qofaan dubbatan. An hedduu na boonsise yogguu san kilaasa keessatti kan amma jette kana nama hiriyaa kan wajji nyaannu kan yoggaa wal jaalannu kan walin mallu yoggaa afuri kifilii takka keessa wajji bar booda zamachaa inninis deemee Ankaraa Harar kanaan deemee inni bakka biraa deemee gaafa deebinee finnee yogguu giraajoot goonu guyyaa nuti finnee Haile Sillaaseen nu eebbisee dippiloomaa keenya nuu kenne guyyaa sanii yogguu chiraa gabbaanu bakka sanirraa yogguu gabbaanu bar Muhammad anis Oromoo naan jee ammallee yaadadha anis Oromoo naan jee maaliif sodaatu in dhowwamu ture wanni yeroo sanitti yeroo saniitiif oota ammallee nama afaan keenyaan haasa'uu qaanfatuu jira bar tullaal psychologically hanqamta kan namni keenya miidhame afaan faranjitti inferiority complex jedhan namni inferiority complex qabu ifittin amanu afaan isattin amanu aadaa isattin amanu namummaa isattin amanu maal jechuudha namni ifittin amanne nama gadiiti jechuu laal addunyaa tanarratti nama if kabaju namni if kabaju ummata isaa kabaja nama biraatis ni kabaja aadaa isaa kabaja namummaa isaa namni tokko aadaa isaa kabajee aadaa Oromoo afaan Oromoo namummaa Oromoo kabajee nama Itoophiyaa ta'uu danda'a dur Itoophiyaa keessatti dur qofaa miti ammallee really yoo ati Oromoo taate namni kun nama Itoophiyaa jibbu jedhan waa lama wal maddii qabanii laaluun danda'an namni tokko boonaa Oromoo tahee boonaa Itoophiyaa ta'uu danda'a bakka takkatti tana arguun danda'an Oromoo ta jettu tun naaf hin galle jibbansa cimaa jira nama fuulaa jijjiirama fakkiin sii kenna an yoggaa 33 magaalaa 34
magaalaa Atlaantaa jedhamtu keessa jiraanne. Bakki itti barsiisuu tures achi. New York keessattis barsiise. Irra guddaa Atlaantuma keessattiin barsiise. Laal magaalaatu jira. Namni Habashaa kun hedduutu jira. Magaalaa Atlaantaa keessa saahibaas hedduun qaba. Yogguu bakka waa bitatan farmers market jedhanii magaalaa addunyaa wanni hin jirre ta Itoophiyaa irraa kaaftee biyya cufarraa hoo wanni namni bitatu achi dhufa. Ta nyaataa jechuu kiyya. Farmers market waan nyaataati kan gurguranii. Achi yogguu nama Habashaa kana hedduu ka hojjetu salaam yogguu siin jedhan salaam jettaan. Habashaanee siin jedhan. Habasha jechuun akka seenatti Tigree fi Amaara jechuu bara. Har'aan tanallee Habasha jechuun bal'atee nama uummata birallee itti ida'a. An ammoo akka dhugaa dubbachuuf an Habashaa miti an Oromoon jedhan. Fuula kanaa jijjiiramaa beektaa. Kanaafi qorannoo nu barbaachisa. Amma lafaa kaasanii dubbachuun nama rakkifti. Maali rakkoon tun yogguu Oromoo jedhan namni fuulli maa jijjiirama? Maali jibbansi sun eessarraa jibbanti baddu? Uummanni tokko jibbansaan deemuun gaarii miti. Isaaniifis gaarii miti, nuufis gaarii miti. Hegeree biyya tanaa wajji qaba. Gartee namni hojii jiraatu yoo jibbansaan kan jedhan taate rakkoo dhufa. Buruga nama ilmi namaa kun emotional. Emotionii kan nama yeroo takka drive godhu. Kanaa jecha karaa danda'aniin keessaa karaa barnootatti ijoolleen high school bartu, ijoolleen university bartu hammam takka crisisiin cimaan identitiin Oromoo dura hangam takka qaqqabamte jibbansi jiru sun jijjiiramuu qaba. Jijjiiramuun sun nuuf gaarii isaaniifis gaarii biyyalleef gaarii. Gabaabdutti maalin jechuu barbaada seeta miidhaa guddaatu physical miidhaa kan hin ta'in mental miidhaa Habasha tahuun superior tahuu afaan Oromootti dubbachuun namaa gad tahuu yaadni akkasii sun baduu qaba. Yaada baduu qabu. Afaan Oromoo akka afaan biratti kabajamuu barbaachisa. Karaa literacharatti akka afaan Amaaratti hin guddanne ammoo ammaan tana eegalame yoo yoggaa 50 booda afaan guddaa tahuu danda'a. Karaa literacharaa karaa cufattu. Eegii jalqabdee ittum dabarra. Afaan Oromoo afaan literacharaa tokko afaan barnoota tokko yaa'uu jalqabame. Afaani hojii akka ta'uyyuu afaan hojii federaala akka ta'ullee gaafiin ka'uu jirti. Isaan at qorata waan taateef afaan kun inni afaan hojii federaalaa ta'an kiraateriyaa guutan jettee yaaddu. Akkama jirutti definitely preparation barbaachisaa irratti qophaa'uu barbaachisaa irra qophaa'anii yoo wanta godhan laal fakkiinsii kenna amma South Africa seenaa biyya sanii yeroo hedduun barsiisaniin beekaa biyya sanillee dhaqee in fact achittillee job opportunity as exchange yogguu takka na barbaadanii anis dhaquu barbaadeetiin booda family dhiisee hin dhaqu jedhee dhiise biyya san keessatti amma afaan 11tu all official language Afrikaner official language English official language Zulu official language Xhosa isaanillee Xhosa jedhaniini official language afaan meeqaatu jira biyya Belgium ta arsirra xiqqoo afaan sadiitu official language jira. Mentalitiin yaanni afaan biyya takka keessatti afaan tokko qofa ta'uu qabata jettu sun likkii miti. Uummanni keenya waan ummata adda addaa tahee gosti adda addaa waan jirtu jecha at least afaan namni hedduun dubbatu amma afaan Oromoo possibly hanqa miliyoona 40 hanqa miliyoona 50 dubbatu. Afaan kun akka official working language yoo ta'e biyyaafuu gaarii nama keenyaatu Itoophiyaa fudhataa bara tana ta'e isaanii hin galle isaan afaan tokko malee uummanni tokko afaan tokko dubbateef waltahee jiraataa hin danda'amtu bara yoo namni yoo miidhame yoggayyuu protesti godha kanaa jecha haini uummata keenyaa eeggamuuf afaan Oromoo working federal language tahuun biyyaafuu gaarii hegeree biyyaatiifuu gaarii absolutely takkaan sitti dabal laaltan amma irra guddaan namaan beekne 19th centuries keessa afaan Oromoo afaan mootummaa ture bara mootummaa hedduu ture biyya Oromoo keessatti afaan seeraa ture afaan nigdii ture afaan barnootaa ture eega uummanni Oromoo caphee Minilik
impaayera isaa bal'ise Itoophiyaan hanqa 1974tti the Ethiopian Empire jechuu turanii bara. Impaayera turte gartee yogguu Minilik biyya isaa babal'isee uummanni keenya moohamee Itoophiyaa jala gale booda afaan Oromoo ka dur afaan nigdii walgarraa kaasee hanqa boodara Sumaaletti karaa walloo kanarraa eegalee hanqa Booranaa Keeniyaa keessatti afaan faranjitti lingua franca of trade afaan namni walirraa bitee wali gurguru ka cufaa galu akkas ture. Afaan kabajaa qabu afaan namni cuftunuu nama cufaa dubbataa kan hin ta'in afaan nigdii tolu ture. Afaan saniitu akka afaan gatiin qabne afaan akkan katabamne seeraan afaan Oromoo hanqa 1991tti officially katabamu ture bara. At least 1974 dura mootummaan dargii acknowledge goote afaan Oromootti raadiyoonaan dubbachuu eegalan malee san dura churchii kiristaanaa keessatti afaan Oromootiin preach godhuun hin danda'amtu bara. Laal Paul Baxter jedhanii nama cimaa waan Oromoo kanarratti ka hedduu qorate Arsii keessa ture. Yoggaa tokkochi balleessa. Churchii dhaqeeti nama 50 moo 80 jira je ka namtichi preach godhu maal jechu afaan cheerchi waahimu namtichi waahimu nama Oromooti. Warri dhagahu cuftunuhu nama Oromooti. Kana nama faranjii katabe beek 1978tti kana katabe. Maal jedha seeta achi keessa dhaqeetiin inni afaan Oromoo dubbata keessa taa'ee ka himu nama Oromooti. Warri dhagahu nama Oromooti. Ammoo dura afaan Amaaraatiin dubbatameeti eegas booda afaan Amaararraa karaa afaan Oromoo jijjiiramaa jee katabame. Haalli dur ture kana. Asirratti eegii jalqabde ittiin finda kitaaba keessanii kadura the Oromoo of Ethiopia keessatti waa wayii argee jira beekta the creation of modern Ethiopian empire uumamni biyyi Itoophiyaa jedhamu kan Minilikiin eeguu uumamteen duuba miidhaa uummata Oromoo dhaqqabe. Bold gootanii barreessa tultaan. State formation in Ethiopia karaa modern ta'e Minilik tolchee uummata Oromootiif bu'a buuftumoo totally miidhatee yaaddu. Nama Habashaa namaan hedduu kabajaa qabuuf Tashaalee jedhaniini nama beekaa maal jedha seeta mootummaan impaayerri Itoophiyaa modern Ethiopia is based on the destruction of Oromo power jabar. Anamiti isa kaju nama dhugaa sun waan dirree jiraati. Nu qofa kan hin tahin ummata Hadiyyaati, ummata Kafaati, ummata Harari, ummata Sumaaleeti mootummaan isaanii bar yoo gabbartee fidanii nafxanyaa sirra qubachiisanii yoggaa meeqa kan hanqa Xaaliyaan jirutti dhufutti Itoophiyaa keessatti mootummaan damoozan kafaltu wattaaddarootaaf. Wattaaddaroo isaanii gamana erganii wattaaddarri kun dachii kennaniiti nama dachirra jiruun isaan nyaachisaa jedhanii ajajanii fi beeta ummata keenya ka qotee fi muree daakee daa'ima dhadhaa qoraan cabsanii citallee haamanii loon isaaniiti ka geessan akkana fidan yoo ummata sanii fi ummanni keenya tokko kan walqixxummaa qaban kan jedhan taate soba dirree bahee fiigu jechuudha gatii takka illee hin qabdu walqixxummaan hin turre waan dirree jiraate wanni qabsoo kaasee sanumaa bara addunyaa tanarratti nama tokko ni mootaa moohamee caphee yogguu hedduu miidhame rizisti godha laal amma hanqa ammatti seenaa rezistaansii ummata keenya ummanni keenya diddaa gabrummaa hanqam godhee guyyaa tokko seenaan sun ni katabama. Addunyaa tanarratti ummanni feeteehu yogguu moohame cal je'ee gabrummaa fudhatee hin taa'u. Ummanni Oromootis akkas ture jechuu barbaada. Dhugaan jirta kan saatiin qabnullee waa wanneetee bariifannee deemna. Waa'ee oosaaf maccaa haasofna. Maccaa tuulama kan gubbaatti sanii walda maccaaf tuulama ka Ameerikaa jirirratti cheepassan. Mee waldicha ammaan biyya deebi'u akka haaraatti banamuusaa sunii wal qabatee illee dhufuu keessan dhageen. Maala mujeen guddoon san hojjechuu jirtan. Laal biyya sanatti walda inni maccaa tuulamaa walda civic association
ka ummata tajaajilu. Ummata waliif fidee ummanni rakkoo isaanii mari'atanii furmaata akka itti laatan. Nama charchii hin qabneef eeriyaa tokkotti ummanni yoo charchii ijaarachuu dadhabe charchii san maallaqa waliif baasanii humna waliif baasanii ijaaruu eeriyaa islaamatti yoo ummanni masgida ijaarachuu dadhabe san ijaaruu kilinika ijaaruu bakka bishaan hin jirretti bishaan boolla qotanii gabaabdutti waldayni kun ummata keenya tajaajiluuf dhaabbate. Waldaa saniitu mootummaan Haile Sillaasee baangoote. Akkan hojjenne godhanii warra isaan geggeessan nama 118 hidhanii san keessaa nama 2 ajjeesanii kaan du'atti faradan kaan nama 10 itti faradan. Waldaa wahuma ummanni Oromoo barnoota harkachuu qabaa ummanni Oromoo hanqa dandahutti risoorsii isaan qaban waliif fidatanii if guddisuu barbaadaa jedhanii kanumaatu kiraayimii tahee jibbansa tahee badii tahee waldayni sun cufame. Zamana dargiitis akkasuma cufame. Yogguu wayyaaneen biyya qabattu 1991 deebi'ee ijaarame. Gabaabdutti 2004 irratti wayyaaneenis akkuma Haile Sillaaseen dargiin baangootetti akka cuftetti waldaa san maqaa kaasuunuu rakkoo cimaa ta'e ni cufan. Eegas booda turreeti nuti ayyaana qabaannee biyya alaa jirra. Waldayni kun seenaa Oromoo keessatti qooda cima qaba. Taraa duraatii nama keenya ka waliif fide ummanni keenya waan mootummarraa nama birarraa waa takka illee kan hin eeyne ifii walit dhufee ifii ummanni keenya risoorsii cima qaba. Walit dhufanii mari'atanii maal godhuu dandeenya akkamitti if gargaaruu dandeenya. Ummanni tokko bara yogguu if gargaare mootummaa ni gargaara. Ummata silaa ifiini miila keenya irra dhaabbanna je'e. Tanaa jecha maqaan waldaa kanaa baduun qabu. San bira dabarree biyya alaati jirra. Karaa dandeenyuun ummata keenya karaa akka tallee ni gargaara jenne yoggaa 9 dura Washington DC'tti karaa seeraatiin achitti mootummaan nuu beeyte achi dhaabne. Booda 2014 yoggaa 5 dura yoggaa 50 guyyaa waldayni Maccaa Tuulamaa itti dhaabbate akka cimatti kabajnee akka gaariitti oolchine. Sababa sanitti naafi Profeesar Asaffaa Jaalataa matsaafa tokkollee barreessine waan Maccaa Tuulamaa sun gizee fixaa dubbachuun hin danda'amtu. Waldayni kun ka duraa identitii keenya defend ka godhe. Namummaan Oromoo jiraachuu qabdi, afaan Oromoo jiraachuu qabanii, aadaan Oromoo jiraachuu qaban tajettu. Saniifi jala deemnee booda rakkoo dhalatte amma yoggaa 4 kana keessa dhalatte hanqa dandeenyu guddallee goona kan hin ta'in ummata keenya maddii dhaabbachuu. Amma hireen argamte ji'a 9 nurraa fixe waldayni kun biyya tanatti oofishaalee akka banamu. Galanni haa gahuu fi mootummaan amma jirtu tun haala gaariin waldayni kun oofishaalee akka banamu godhanii guyyaa sanbata guddaa kalee kana oofishaalee asit deebi'ee inni asit deebi'ee wanni biyya alaa taa'uuf hin jirtu beektaa ummata keenya keessatti ummanni keenya as kan jiru Ameerikaa miti yoo biyya biraati miti asii ummata tajaajilu barbaachisa. Nuti warri ala jirru biyya alaa jirru akka dama'ee taanee achirraa karaa dandeenyuun waldaa biyya keessatti malafaa ka'ee ijaarame kana karaa dandeenyuun maddi dhaabbannaa yaadaanis karaa qabeenyaatiinis guddoo kan hin ta'in wama dandeenyuun gargaaru sun gargaaru jechuun ummata keenya gargaaru jechuun nuti galgalaa ganama wanni goonu karaa kamiin rakkoo ummata keenyaa tana xiqqollee taatu xinneessina tajettu. Kan irratti hojjechuu jirtan. Kaan oosaa fi qorannoo dhiyootan jimmaatii irratti gabaabsinaa humna isaatiin qabu waan hin jirreef tanaaf horiina. Qorannoo jimmaatiin kan xiyyannu qorannoo idil addunyaa Marsafireessoo Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheessite irratti isanillee waraqata dhiyeessitanii turtanii. Achirratti namootni Oromoof oolma guddoo oolanii jedhan. Fakkeenya Profeesar Asmoom Laggaseefaa, Joonii Okolmee, Boonifaa, Profeesarooti kun argamanii jiran. Mariin ka Jimmaa sun maal fakkaatu ture adoo hagaruu isaan dhufini dura? Mariin Jimmaa bareeda ture. Namni gamanarraa walitti qabame karra dubbatame state building. An waanin fedhii qabu jecha afaan Oromoo akka qoratamee akkan baranne rakkoon dur isarra godhamaa turte.
eega 1991 booda 1974 booda eega adda bilisummaa Oromoo eega dhaabbate booda laatiin alfaabeet adapt godhanii hanqam takka katabuun afaan keenyatti heddummaate saniin jalaa kaasee hanqa gubbatti agarsiisuu barbaade. Laal dubbillee sitti heddummeesse daqiiqaa takkattiin sii fixa. 1984 Suudaaniin ture ji'a 10 ji'a tokko Wallaggattiin dabarse bakka eeriyaa addi bilisummaa Oromoo keessatti opereet gootutti karaa duraatii umrii kiyya keessatti afaan Oromootti waan barnoota, waan saayinsii, waan filosofii, waan maatimaatiks ijoollee nama guddaa afaan keenyaan barsiisaniiti maateriyaal ajaa'ibaa piroodius godhan. Sun maal na amansiifte seeta afaan Oromootti saabjektii cufa physics, biology, chemistry, every subject afaan Oromootti barreessanii nama barsiisuun akka danda'amtu. Egaa 1991 booda intellectuaalli Oromoo ka biyya sana jiru qubee alfaabeet fudhatanii fidala Gi'iz Amharic alphabet kan jedhan strictly speaking it is Gi'iz alphabet or Ethiopic alphabet namni akka addaatti ilaala sun afaan keenya barreessuuf hin tolu. Yoo drastically reform ta'e malee namni irra guddaan kan hin beekne ka habashaa kana jibbaniiti ka alagaa fudhatan addunyaa irratti the most popular alphabet ka afaan hedduu ta'u laatiin alphabet. Laatiin alphabet yogguu jedhan akka waan Awuroopaatti uumamee fakkaatti akkasii miti bar laatiin alphabet Middle East irraa ka'ee booda Afrikaa keessa ture. Biyya ammaan tana Tuniziyaa jedhanii san keessatti biyya kaartee jedhanii achitti guddatee achirraa karaa Awurooppaa dhaqee achirraa babal'atee deeme. Laal fidala 26 afaan Oromoo fidala alfaabeeta jechuu hiyya 31tti 32tti cufa katabamuu hin danda'amti jechuu. Fidallee Gi'iz 182 qaba. San qofa kan hin ta'in vaawoliin qaba. Vaawolii ni qaba. Vaawolii jechuun akkaan itti himuun beeku afaan Oromoo vaawola 10 qaba. Jechi dachaa jechuudha. Yaa kan gaa A, E, O, U vowels kan jedhaniin kana. Ka fidalli isaanii torba qofa qaba keenya afaan 10. Laalama takka fakkii takka sii kennuuf abbaa yogguu jedhan A, B, ABB gootaami afaan Amaaraatti yoo dabil goote akkam jettee dubbifta. Lamtaa. Lamtaa hin dubbifamu gartee odoo rifoormi godhanii silaa ni danda'amti. Sun gaa dur haftee. Kanaafuu qubee afaan Oromoo jalqabirraa wanni jechuu irratti addi bilisummaa Oromoo gahee guddaa qabu argita. Dhuga absolutely dhuga. Ammoo intellectuaalli Oromoo dafanii fudhatanii 1991 booda waa meeqa godhanii beektaa hedduu nama boonsa. Wanni isaan godhan gahaa hin gahu. Karaa dheeraa ganaa deemuun barbaachisa. Wanni eegalame immoo karaa gaariirra jirra. Karaa kanarraa dabuun hin jiru. Akkas. Kaan ammoo oosaa akka dhumnu. Oromo State Association waggaa 33 sosaa yeroo jalqabaaf magaal Finfinneetti hora isaa qaidilee taa'e. Hora kanarratti biyya keessatti ta'e suni magaala Oromiyaa Finfinnee irratti ta'e. Hori sangootan kanarra waraqoota hedduu dhiyaate hoomii uummata akka jira. Miseensi boordii waan taateef. Oosaanii Amaariif biyya laati dhufee faranjum ta'ee nu dhufeedhaan. Afaan Oromoo deetanii jedhan. Ma deetan. Tun qeeqaa dhugaati. Rabbi jedhee yoggaatti aanu yogguu dhufnu irra guddaan xalaayaan dhiyaatu afaan Oromooti. Laal biyya alatti afaan Ingilizii irratti namni barnootaas namni yuunivarsiitii seenee namni yuunivarsiitii barsiisu afaan itti dalagan afaan Ingiliziiti. Afaan keenya tuffannee kan hin ta'in afaan itti hojjetan galgalaa ganama sanirraa kaateeti malee hanqa ammaa tiraadishiniin turte ka biraati asitti hamma dandeenyu heegare har'aa miti amma ta'ee galaatii bar qeeqninis dhuga mee amata dhufu yoo rabbi qaceelchee biyya tana godhame 90 or 80% afaan Oromoo ta'a.
maal jechuugaa qabeenya ummata keenyaati namni dhufu cuftu nuuni dhagaha jechuu laalta baranaa qeeqachuun nuuf gaarii heegare yogga tokko nu laala achi booda akka feetan abaartaniis waan feetan jettanu warri qoommatalleen Profeesar Mahammad Asayyaa waada sanii galeen parsantiin 80-90 waggaa dhufta afaan Oromootiin taate midhaaddu garuu oosum keessa osoo mee korratti godhu irra guddaan afaan Oromootiin taate yaa parsantii gizeef kadhiimnuuti harki caala afaan Oromoo ta'a exactly good kaan ammoo oosum kanaan wal qabate hoosa keessatti namoota hin beekneef nallee dabalate waggaan pirezidaantii fi jijjiirata pirezidaantiin 20 lammeessoon ardi filamna fakkaata. In fact ka ar'aan tana filamu ka 23 sa'a. 23 sosa jechuudha. Requirement yookaan kraateriyaan isan ittiin filtan maali nama akkamitti waan suni dorgomuu danda'a dabalataan ammoo oosaayyuu keessa wal dhabdeen tokko tokko hin jirti jedhani kun dhuguma. Paartilee siyaasaa illee wal isan qabsiisan walitti qabinaa deebise. Tungaa fi cimtuu. Niin gabaabsa. Laal yoggaa dhaaba jiru cufa keessattu rakkoon ni uumamte. Rakkoo eenyu ka uumu ilma namaati. Konfliktii jechuu kiyya. Konfliktiin nuti waan Oromoo taaneeti uumamte kan hin ta'in ilmummaan namaatu ka konfliktiin qabna jiru. Jiruunuu bar konfliktii irratti dhaabbatti. Gartee namni waa hedduuf misunderstanding oosaa keessatti tara lama tara sadii konfliktiin ni turte. Ammoo namni irra guddaan lakki nuti wanni dhaabbanneef dantaa teenyaa fi miti beektaa akkamitti waan Oromoo kana barsiifna akkamitti addunyaan uummata keenya akka bartu afaan Oromoo aadaan Oromoo seenaan Oromoo qabeenyi Oromoo namni Oromoo akkamitti bara sanirratti namni maajoritii tahe yoo bakka takka jiraanne waan knowledge production nu gargaara yoo addaan faca'an wanni godhuu danda'an ni xiqqaatti resoursiin keenyaa xiqqaa sanii jecha rakkoo amma dura mudamte cufaahu keessa dabarre akkamitti keessa dabarre seera baafne seerri keenya taramee rivaayizd tahee booda ta practical taatee argamte namni tokko ta duraati pirezidaantii ta'anii elected ta'uuf oosaa keessatti membara tara lama yoggaa lama ta'uu qabdi. Nama kararraa deemee dhufe dhaabni kun waan inni tahee nama qualification hin qabne nama calje'eetuma guyyaa tokko dhufee har'a boruun pirezidaantii taa'ee balleessuu danda'a gatii takka illee hin qabdu. Requiremeentiin duraa yoggaa lama dhaaba kana keessa jiraachuu san bira dabree namni majority vote harkatee yogguu filamu incoming pirezidaantii jedhan. Pirezidaantii miti inni beek nama kadhufuuf. Namatti qopheessuu fi incoming pirezidaantii jedhan. Yoggaa takkitti tana inni wanni godhu pirezidaantii gargaaruu pirezidaantii gargaaree waa takka takka ka hojjetamtu jalaa qaceelchee kanuma keessatti experience harkatee muuxannoo harkatee booda amma ka yoggaa dabre kana incoming pirezidaantii ture har'a pirezidaantii ta'a. Yoggaa tokkoof sarvi godha jechuudha. Amma har'aan tana incoming pirezidaantii filamaa inni kana jidduutti muuxannoo harkata jechuudha. Laal through trial and error kana barreeti sisteemni African Studies Association, American Historical Studies Association, American Society'n adda addaa scholarly organization sisteemiin isaan itti hojjetan akkan nuti politika irraa fagoo namni politikaa support godhuu qaba ammoo efficiently ta'anii waan academic ta'e kana hojjechuuf konfliktii xiqqeessuuf konfliktii avoid godhuu hin danda'amtu karaa practicaliin sisteema kana develop goone saniitu nu gargaare maaliif warri politikaa addaan faca'a sistema developing goon ammaan tanaas karaa politikatti yoo progressiin jiraachuu baate ilmi namaa kun bar ansi jibbee kan hin ta'in wal afaan garagalee wal nyaata yogguu namni yogguu victorious ta'e cuftinuu bakka takka dhufa yoommoo moohamee yoo abdiin dhabamte wal afaan garagalee wal nyaata. OSAS organization akka dhaabbataatti waldaa qorannoo Oromoo tokkotti miseensi paartii illee walisan qabsiisan faayinaa agar nam tokko nama badhaasii mallee fi badhaas kennanii maanii mootummaa faqeettanii saniin jedhan sun fan qabdanii. Laal san keessa waan dhugaa jira laal waldayni qorannoo Oromoo waldaa politikaatii miti ammoo namni isa keessa jiru kan fedhe
maddii dhaabbachuu danda'a. Nama hedduu ka waldaa kana keessa jiru ka ABO geeddaru, nama hedduu ka waldaa kana keessa jiru ka ageenisa ABO wanta godhu. Waldaa tokko keessa jiraatte poolisii waldaa kanaaf follow goote ammoo waldaan kun dhufee akka ABO yoo dhaaba biraa jalatti akka galu sun dhaaba kana destroy godhu jechuudha. Kana avoid goona hanqa dandahame impacting qabatanii yaaddanii ammaan tan namni tokko fakkeenya it's all about literature akkanaa miti social science research literature intensively research baay'ee yoo barreessis taate politically natti sammuu keessa qabsuun influence godhaa jedhanii yaadanii nama tokko godhuu danda'a ammoo wanni nuti barreessinu waan scientific ta'e joornaalii keenya wanni barreessinu artikilli tokko Journal of Oromo Studies keessatti bahuuf nama lamaatu review godha. Namni lama laalanii dadhabbiin artikila kanaa maali? Maaltu irraa irrata? Ni fudhatamu hin fudhatamu? Sisteema jala deemeeti eegas booda waan dhugatti rarra'e wanni propagaandaa taate wanni kijibaa hanqa dandahamettuu hin bahu jechuu barbaadeeti. Waggaa dhufees akka bajjanii walumaa galatti. Tana afaan guutuun dubbachuu hin danda'u ammoo torbaan bultii 10 dura 10 geessu gaafa Jimmaa konfiraansii sanirra turre Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa yoggaatti aanu oosaa invite gooneeti akka Jimmaa Yuunivarsiitii irratti godhan je'ee dubbatee ture. Murtoomna gamma. Amma leadershipin haarani uumamu kun yoo Dr. Jamaal Xalaayaa katabe jechuun eda dhagaye kalee ganama kalee miti dheengadda gun dubbadhu Dr. Jamaal akkana je'ee warri leadershipin haarani Xalaayaan oguu isaanii ergamte laalanii irratti dubbatanii nama tokko miti ka decide godhu executive committee board of directoraa jira eegas booda laalanii murtii irra godhan eega murtii irra godhan akka abdiitiyyatti biyya sanatti godhama. Maaliif waldayni kun wanni dhaabbateef waan ummata keenyaa barsiisuuf ala jiraannee wanni ummata keenyaa barsiifnu faranji ammoo ummanni keenya ifiifuu if baree nama biraatis if barsiisuun yeroon geesse biyya alaas jiraannee biyya keessattis jiraachuu ta gabaabdutti ta amata dhufu biyya sana godhama je'eetiin abdii godha waliin laalla warri leadership irra jirus interestii ummata keenyaa laalanii waan ummata keenyaatiif tola ni godhan je'eetiin abdii godha. Gaafi dhumas gaafadha kan dabru waan hin qabneefi federaalizimii fa biyyi wal qabsiisi naasai bulchiisa araana Oromoo tarka qaba. Sirni federalizimiitii fi bulchiisa amma biyyi bulchuu jira ilkhamiin laalta akka ayyuu tokkootti. Abiyyi wajji waliin qabsiisu sirni federalizim biyya tanaa hedduu barbaachisa. Akka laalcha kiyyatti hanqa taateefuu seenaa addunyaa nin beeka. Biyya akka Itoophiyaati, biyya akka Hindiiti, biyyi mucufaahu amma Ameerikaan odoo federalizim jiraachuu baate Kanaadaan or Awustiraaliyaa biyya feete keessattu sisteema politikaa ka ilmi namaa mataan ilma namaa jaare keessa akka federalizimitti rakkoo xiqqeessu hin jiru. Maaliif federalizim waa lama qaba? Takka self rule waan jedhaniin uummanni tokko ofiif bulchuu shared rule waliin wal bulchuu maal jechuugaa kun lameen hojjarra yogguu oole uummanni Oromoo uummanni Amaaraa uummanni biraa ifi bulchaniiti ammaas bakka takka wal bulchan jechuu federalizim malee hegereen biyya tanaa hin jirtu akka laalcha kiyyatti warri federalizim balleessuu barbaadu federalizimtu yoo balleeysan dura tabaddu Oromiyaa ummanni keenya tan akka gaariitti baruu nama barbaachisa. Oromiyaan yoo badde har'aan tana identitiin ummata keenyaa Oromiyaa irra rarraati. Akka ummata bal'aa ummata biyya qabutti identitii teenya reflect ta gootu tana. Tanaa jecha under no circumstance ummanni keenya sisteema amma jiru kana diigamuu nu qofaa miti beektaa ummanni Tigreetis akkasuma ummanni Afaaris ummanni Sumaaleetis ummanni Gadiitis tanaa jecha federalizim biyya tana jiru jiraachuun dirqama je'eetiin amana gama kiyyaan. Kanaaf federalizim ka warri kana balleessuu deemu
hegeree rakkoo cimaa biyya tanatti waan amata 50 keessa dabarre another 50 years or even more crisis cimaa uumamaa kanaafin akkatti emotional ta'ee waan kana dubbadha jechuu barbaadeeti. Abiyyi Ahmad irra kaasomnu bulchiinsa xiqqeessine gabaabsinaa gum kanatti. Okay. Abiyyi bulchaa Oromoo haaraa reform hedduu tottolche. Reform inni tolchu kana boortu godhuu fi attemptiin hedduun godhamte jirti. Akka iyyuu siyaasaa tokkotti attemptiin kun maaluuf duuba qabdi? Maal tolchuu qabu warri biyya bulchuu jiram ODP yookaan OPDO yookaan nuun godhu? ODP heddulleen beeku. Namni adda addaa keessa jiraachuu danda'a, namni yaada adda addaa. Ammoo hanqaan harkatti heddulleen hin beekan jenne warra dhugumatti sabboonummaa Oromoo qabu, warra hegereen ummata keenyaa Oromiyaan jiraachuu irratti jedhee warra amanuu jira. Gartee tun abdii guddaa naa kenna. Bar Oromiyaan jiraachuun nu qofaaf miti bar ummata biraati. Yoo dhugaa dubbanne Oromiyaa jechuun bar Itoophiyaa jechuu. An Tigraayin ture, Eertiraan ture, Gojaam keessa dabre achillee wanta goone Gondar keessaan ture. Biitii takkalleen true reflection of Ethiopia bakka namuu walitti galee jiraatu hin jiru Oromiyaa malee. Tanaa jecha yoo Oromiyaa fi biitti hafte ciftinuu bakka takkatti wajji jiraatan jedhee namni kan yaadu taate sisteemni ma jiru kun itti fufuu qaba. Dadhabbii qaba ni qaba yaa san suutatti qaceelchanii ammoo warri sisteema kana balleessuu barbaadu kaa hidhatanii galgalaa ganama propaganda cimaa oofan dura number 1 kan balleessuu barbaadan san sun ta'uu hin qabdu. Namni keenya kun galuuf barbaachisa. Federaalizim hegereen keenya kanarratti rarraati. Tanumaan jaa namummaan keenya, identitiin keenya, guddinni afaan keenya, ummanni keenya waa horee biyya isaa keessatti mataa ol qabatee boonee kan jiraatuun Oromiyaan yoo jiraatte. Mootummaan Oromoo ummata Oromoo calaqqiftu yoo jiraatte jechuu barbaadeeti. Hangam xiyyaayyaayyu fitan. Dhumirratti Oromiyaa jirtam Finfinnee istuudiyoo Finfinnee irraa haasa'uu jirra. Uummata Oromoo kasi daawwatu qeerroo jaarroleellee dabaladhe waan jechuun feetu. Wanni inni jechuun fedhu namni keenya wal dhagahuu barbaachisa. Waan barbaadan cufaahu yoggu takkatti hin argamtu. Waan yoggaa tokkotti, yoggaa 5tti, yoggaa 10tti ta'uu danda'ati. Obsa horree ammoo yoo namni Oromiyaa balleessuu deeme, namni ummata keenya diiguu deeme karaa danda'atti qeeroo qarree namni keenya cuftinuu tana dura dhaabbachuu diinni Oromoo yoggayyuu amma dura seenaa Itoophiyaa hanqataateefuun hin beeka nama keenya cabsan namni keenya baruu nu barbaachisa. Diina wanni walirratti taanuuf hin jirtu. Laal yooniin an jara kaanillee saayidi godhe isaan bar akkuma duratti sillaalanii meeshaa si godhatan malee namummaa keetuu siin beekanii bar afaan kee siin kabajan aadaa ta'e siin kabajanii tanaa jecha namni keenya hanqa danda'u wal obsee intirestii keenya irratti laal habashni maaliin nurra wayya seetan waan barbaadan beekan. Xiqqaa guddaan gabareen isaanii intellectualinni isaanii yaanni isaanii tokko ummanni keenyaas ummanni tokko ummanni guddatu ummanni namummaan isaa addunyaarra beekamtu akkasitti dantaa isaa beeku isa barbaachisa. Biqiltuu irra jenne hafixnu. Biqiltuu dhaabuu jiran warra dhaabuu jiru maal jettaan? Jabaadhaa hegereen ummata keenyaa kanarra raraati. Hegereen biyya tana mukni biyya tanarraa dhumee ture bar yoggaa 140 dura namni faranjii biyya tana dhufeeti Finfinnee dhufeeti jannata addunyaa fakkaatti jira. Eega jarri dhufanii cabsan boodatti amata 10 keessatti waallee dhabame biyya biraa taatee jira. Mukni biyya tanarraa dhabame yooma akkuma Itoophiyaan amma deemtu kanatti yoo kan deemtu taate yoggaa 10 yoggaa 20 booda Siiriyaa biraa taate waalleen badan muka kana dhaabuun really it is waan ajaa'ibaati itti fufuu nu barbaachisa. Dhaabuu qofa kan hin ta'in mukni yoo dhaabbatee bishaan obaasuu baatan ni goggoga. Yaa jala deemanii mukni kun akkama jiru biyya bareedduu uumuu dandahama. Oromiyaan duraanuu badhaatu biyya bareedduu waan amma dhaabdan tana rabbii ja'a jala deemaa qabeenya keessanii mukni mayruun qilleensa tolchaa rooba fidaa waa meeqa dantaa nuu ta'a tun waan gaarii kan godhan. Mootummaan tun
kanarratti bobba'uun is really wonderful hedduu gaarii. Daawwattoota keessumaa qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gaafiif deebiin Profeesar Mahammad Hasan Ali waliin goone kan fakkaatu ture. Profeesar Mahammad Hasan waggoota 30 oliif namseenaa addunyaa barsiisaa ture. Agammaatti harka qabaa qorannoota hedduu tolchuu jira. Waraqoota 100 artikilii gargara maxxansee jira. Agammaa waan Oromoo irra namna jal deeme ganna kanaan hojjechuu jira. Ammallee horii buluu deebanii lubbuun dheeraa dheedna fayyaa ta'e. Hedduu naa galatooma.